falmattoonni Noomber hoogganni lubbuun isaa lubbuu isaanii baafatanii ummanni ganna 8 guutuu bilisummaa dhugaa keessatti jiraataa turan Noomberoo fi qabsoo isaa hanga guyyaa har'aatti dagachuu hin dandeenye. Gootuwwan kaleessa biyya abbaa isaanii kabachiisuuf maalummaa jabbummaa uummata Oromoo gabroonfattoota Habashaa qofaa miti addunyaan kan gargaarsa kan agarsiisan dhala har'a jiru kanaaf akka mataa ol qabannee deemu kan nu godhan wareegamni isaan kafalan waan akka laafatti herregamu kan hin taane seenaa gabaabaa qunxuraan armaan olitti tuquu yaale irraa hubachuudhaaf xiqqoo akeeka gaarii argattan jedhee abdan. Gootuwwan kaleessaa kunneen hidhannoon isaan qaban guddaan waasanii akka tahe dhaloota Oromoo ammaa kanaaf osoo hin himne bira darbuu hin barbaadu. Isaan keessaa inni tokko jaalala biyyaa fi uummata isaanii fedhii mataa isaanii bira dabarsanii qabaatan. Inni lammataa jabina diinaa jibbaa diinaaf qaban san gabroonfattoota Habashaa irraa qaban kan madaalli isaa hin beekamne qabeenya araara isaan jidduutti argamuudhaaf jiraatu ammoo kan Oromiyaa qofa yoo inni gadhiise ta'e haala kana hoogganaa fi miseensi illee wal fakkaataan qabaachuu isaanii. Inni sadaffaa ajajaa fi ajajamni kaayyoo akeeka tokko irratti waliif qaban kabajaa fi jaalala wal dhagayanii wal jala deemuu danda'uu isaaniitiin hidhannoo sammuutii fi hidhannoo mudhii kan eenyuyyuu isaan hiikachiisuu hin dandeenye kana qabaataa turan. Gootuwwan kaleessaa seenaa boonsaa humni falmattoota Noomber galmeessanii nuuf dabarsan kana gadaa addunyaan akka har'aa ganda tokko taatee hin jirre keessatti yeroo hayyoonni Oromoo Profeesaraa fi Doktoroonni hedduun akka har'aa uf beekanii falmaa mirga abbaa biyyummaatiif of hin qopheessin keessatti yeroo diinni maqaa Oromummaatiin sirratti duulu lammii kee kan fagoo jiru hafee kan ollaa kee wajjin qubatee jiru iyyuu naaf wareegamaa jira beekee yaadaanis si bira hin dhaabbanne keessatti yeroo hayyoonni Oromoo falmaa sabummaa osoo hin taane kan amantii yookaan kan gandaa jedhanii diina waliin sitti duulaa turan san keessatti namoonni tiffattee fi qotattee jedhamanii hanga har'aatti illee Oromoota garii biratti kabajaa hin qabne kunneen dippiloomaasii sadarkaa meeshaa waraanaatiin fi barumsa waraanaatiin ittiin dalagatan argatanii dalaguu wallaalummaa ittiin tuffataman sanaan mootummaa Habashaa kan addunyaa guutuudhaan bifa jechuu danda'amuun gargaaramaa turee fi humna waraana yeroo sanii gaafa Afrikaatti antummaa guddaan jiru horatee waggaa 8 guutuuf lafa kutaa tokko ol ta'u harka isaanii jalaa baasanii dhuunfachuudhaan ummata isaanii bilisummaa keessatti bulchuu kan danda'an ija yeroo ammaa qabsoon teenya keessa jirtu waliin wal madaaluudhaan gootuwwan sanniiniif kabajaa akkamii akka qabaannuufii fi maal kabajaa akkamii akka kennuufii qabnu madaalli isaa isin dhaggeeffattootumaa fi hirmaattota ayyaana kanaatiif hirkiisa. Dhumarratti qabsoon Noomber kan gootuwwan kaleessaa aarsaa boonsaa akkas fakkaatu itti kafaluudhaan akka jagnummaan uummata Oromoo kabajamuu fi mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif qaban humni kamii ukkaamsuu hin dandeenye yookaan dhaamsuu fi dhabamsiisuu illee hin dandeenye. Osoo hin jaalatin dirqamanii gabroonfattoonni Habashaa akka amananii fudhatan taasisuudhaan seenaa Oromoonni warroonni tokko beekaallee ta'ii wallaalaan qabsoo gandaa, qabsoo amantii, qabsoo fincilaa, qotee bulaa baalee wanneen kana fakkaataa moggaasanii fi xurii dibuuf yaalaa turan sun sana irraa deebi'uudhaan dhalli Oromoo ammaan tana jiru jaarraa 21ffaa keessa jiru kun madda seenaa qabsoo bilisummaa isii dhugaatii fi hangafaa hundee dhugaa tana galmee seenaa qorannee hubachuudhaan faajjii gootuwwan sanii kaasuu fi of qopheessuudhaan
dhiyeennaa fi fagootti tursinee waan silaa seenaa qabsoo ammaan dura galmeessite san irra deebinee galmeessuudhaaf harka wal qabannee tokkummaa akka gootuuwwan abboota keenyaa kaleessaa sanitti wal dhageettiidhaan akka wal jala deemuu dandeenyu jedha. Haala qabsoo teessa keessa jiru ijaan ilaaluu fi gurraan dhaga'uu qofaan osoo hin taane sammuu duubaa fi duratti deebifnee seenaa kaleessaa keessa dabrinee xiinxalluudhaan yaaduu fi wareegama abboonni keenya itti nuuf dabarsanii dhaamsaa fi galfata isaan nuuf kaayan guyyaa goototaa, guyyaa qabsoo, guyyaa woboo wanneen kana fakkaataa jechuudhaan ayyaaneffachuu qofa osoo hin taane waan dandeenyu hunda dalaguudhaaf dhugaa gootoowwan dalagan san ol kaafnee faachiif galfata isaanii san bakkaan ga'uudhaaf hundee seenaa dhugaa tana irra deddeebinee haa qorannoo isinii jenna.